Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota dhalootaaf yuutuubii baga gara qophii keenyaatti nagayyaan dhuftani. Jirra jirtu baga jiraattan baga bacaqee gannaa keessaa baatanii gara booqaa birraatti baatan isiniin jecha har'ammoo waa'ee qophii ayyaana irreechaa ilaalchisuudhaan irreechi maal akka ta'ee fi yoom akka gaggeeffamu odeeffannoo ayyaana irreechaa gurraan isiniin geenya jechuudha. Kanaafiyyuu hanga xumuraatti obsaanii wal dhaggeeffattan qophii keenyarraa akka barataniif akka bashannantan shakkii tokko hin qabnu nu waliin tura. Gama keessanii nama waan isin gaafannu like subscribe share godhuudhaan hordofaa. Duudhaa irreechaa jiruu fi jireenya Oromoo keessatti irreessi yookaan irreechi duudhaa dhugeeffannoo Oromoon kan wal qabatee fi waggoota 3,000 oliif uummanni Oromoo ayyaaneffachaa kan turedha. Uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa isaatiin addunyaa kana abboommatee bulaa ture jedhu hayyoonni anthropoloojistii tokko jechuudha. Akka fakkeenyaatti Dr. Gammachuu Magarsaa kaasuu yookaan eeruu dandeenya. Akka isaan jedhanitti hawaasni Oromoo durii kaasee addunyaa kanaa fi hawaa qorachuun ittiin buluu kosmooloojii mataa isaa qaba ture jedhu. Maarreegaa akka isaan jedhanitti hawaasni aadaa mataa isaa qabu kosmooloojii qabaa jedhu. Hawaasni kosmooloojii qabu immoo akkaataa ittiin uumaa fi uumama dhugeeffatu yookaan mirkaneeffatu kan mataa isaatii qabaataa jedhu Dr. Gammachuun jechuudha. We want to be part of a progressive human agenda. It's not a kind of cessationist or a kind of small corner kind of project that we are having. We want to join humanity. Robde tortorsu, chamte gogosu, nubarario, mareo, mareo. Robde tortorsu, chamte gogosu, nubarario, mareo, mareo. Maarreegaa akkuma irreechi yookaan ayyaana irreechaa fuula keenya duratti argamu irreechi kun bakka meeqatti qoodama yoom immoo irreeffatama yookaan ayyaaneffatama kan jedhullee walii wajjin ilaalla jechuudha. Irreessi yookaan irreechi amantaalee aadaa Oromoo keessatti mul'atan keessaa isa tokkoo fi isa hangaffaati. Irreessi galata waaqaaf sirna gadaan godhamudha. Kadhaa fi galanni godhamu kunis egaanii iddoo fi yeroo mataa isaatii qaba jechuudha. Sirna irreechaa kan hogganu jaarmiyaa Qaalluuti. Gosoonni irreechaa baay'een haa jiraatan malee kanneen beekamuuf gurguddoo ta'an bakka lamatti qoodamu yookaan lamatu jiru jechuudha. Isaanis egaa irreecha tulluu fi irreecha malkaati jechuudha. Irreechi tulluu kan irreeffatamu yeroo arfaasaatti kunis immoo kan gaggeeffamu tulluu irratti yeroo ta'u isaanis egaa kan godhamu boonni darbee roobni arfaasaa yeroo itti abdatu. Egaa baatii bitoota isaa keessaa gara jilaatti yookaan araddaatti ba'anii rooba arfaasaa argachuu fi waaqa kadhatu jechuudha. Tulluu irratti ba'anii kadhachuun kun aadaa warra Kuushotaati jedhu beektonni tokko keessaa egaa bakka uummanni Oromoo irratti ba'ee waaqa isaa kadhatu keessattuu tulluun akka gaara cuqqaa lafaa kanneen biroon illee hin jiru hedduutu jechuudha. Maarreegaa gara irreechaatti haa deebinu irreechi birraatti jechuudha. Keessattuu fuula keenya duratti kan argamu. Maarreegaa irreechi birraa yookaan irreechi malkaa jedhamee kan beekamu kun yeroo birraa keessa yookaan waqtii birraa keessa ji'a fulbaanaa keessadha yookaan baatii fulbaanaa keessadha jechuudha. Kan inni raawwatu innis fulbaana 22 hanga 25 gidduuttidha jechuudha kan inni gaggeeffamu. أنا لا أنا زوين مفكر موتر. إذا اللي لا كم يلي. موتر؟ عندي متى
ji'a fulbaanaa keessadha yookaan baatii fulbaanaa keessadha jechuudha kan inni raawwatu. Innis fulbaana 22 hanga 25 gidduuttidha jechuudha kan inni geggeeffamu. Irreechi kun egaa malkaa fi hora gurguddoo irrattidha kan inni raawwatamu yookaan immoo kan inni irreeffatamu jechuudha. Yeroo kanatti egaa ganni darbee namoonni sababii galaanni guutee fi otoo waliin argin turan yookaan addaan ciccitanii turan yeroo itti wal argan yeroo itti gammachuu isaanii ibsatan nagaatti wal gaafatan waan gaarii waliif hawwan jechuudha. Eebban booda eebba geggeeffameen booda uummanni yookaan hundumtuu marga jiidhaa qabatee akkasumallee ilillii qabatee gara malkaatti gadi bu'ee irreeffata jechuudha. Bishaan xuquudhaanii addatti of facaasanii lubbuutti facaasanii lubbuun dheeressi addana jabeessi booqaa birraatti waan na baafteef yaa waaqa garaa gurraachaas yaa galatu jedhanii yeroo itti galata dhiyeeffatanidha. Ayyaana kana irratti jechuudha uummanni Oromoo akkasumallee yeroo itti qarreef qeerroon itti wal arganidha. Yeroo gammachuuti siyaa galatu yaa waaqayyo jedhanii waaqa garaa gurraachaa jedhanii yeroo isaan itti waaqa isaanii galateeffatan jechuudha. Kana ilaalchisuudhaan namoonni waan garaagaraa hin kaasu. Uummanni Oromoo waaqa garaa gurraachaatti amana. Uumaa fi uumama adda baasee beeka. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa.